afaan hojjettu tokko yeroo akkas nagaa gaafachuu feetu lippistiikii isheetiin iddoo kana lippistiikiidhaan iddoo kana akkas naagootee ajennu na uffata adiidha. Nan lippistiikiin asirra taa'ee hojii yeroon galu ani hin argine atti fakkeenyaaf mana jirtaa jedhu. Lippistiikii sana yeroo argitu maalitti? Akkanatti boksiin sidhee lafa sibbisaa jechuudha. Osman Attaarrayin? Hin attaarra. Akkana boksiin sidhee lafa sibbisaa. Osman Attaarrayin maalidha otoo hin jedhin? Egaa sidhee boodan si gaafadha. Yes. Wataadara faana bultii jaaraka qashti. Osoo mana hin gahin tura ifirra laaltee dhufuu hin qabdu. Garagalchitee takkiin darbitee biraa bitee uffatee dhufu. Kuni hidhii biraa fiddee dhufuun rakkoo. Ani beekaan fidee dhufe dura gaafachuu wayyoo. Safuu daree. Amma fakkeenyaaf wayi itti jennutti. Amma fakkeenyaaf amma otoo akkasitti garuu fiqiriidhaan amma dubartoota waan akkasiin gorsaa ture. Amma itti daariin baay'ee kan diigamaa jiru kanaaf maal jetta seete? Ati yoo biltii taate maal jetta seete? Qalal goote fiqiriidhaan wayyashi waan hundumtaati immoo waan hundumaa qabsoo goota bubuqqisiirra marsii goota. Fikiriin akkasiin ta'uu barmaati. Fikiriin akkasiin ta'uu maati. Ila akkam godhu seeta seete? Akkam godhu qabda seete? Safuudha. Akkoo safuudha garuu sittani maqoyi. Simooyeetiin jira ammas. Namooti rakkoon qabu na qaxxatu. Garuu akkam gochuu qabda seete? Waan hundumaa qabsoo gochuu booskii miti waan hundumaaf bar booskii miti waan naan maakisha. Akkam goota seete? Amma fakkeenyaaf akkasitti. Ani argine miti asirratti lippistiikiin jira. Kaza amma akkasitti raachuu koo akkami hojiirraa dhuftee raachuu koo naannatti asis naam dhungachuudha dura fiqiriitti kennita dura. Maaliif hojii dadhabeen dhufaa waan baay'ee jira. Naayyee sambuuta. Idduma fuula koo hunda jimlaadhaan dhungachuudha dura kiisingii. Jimlaadhaan maaliif seete dadhabee dhufa amma fakkeenyaaf hojiidhaa dadhabee dhufa. Aara galfachuu qabu. Idda fiqiriitti kennite rilaaks godha miti inni alanii argee sila. Idda rilaaks godhee booda maal jettee gaafatta seete? Raachuu koo maalini timaatima si tiishartii shamiizii kee timaatima si. Kolaan namni akkasii sun kuni dhiyeessi. Kuni fiqirii miti. Diimaa situ kee maali osoo ni shaabbisii guddaa kan argu diimaa. Namni akkasii turraan. Box mani sidaan. Garuu safuudha bar dhiira dha'uun. Sin dha'u garuu nin aara. Akkoo aaruun immoo bultiin ta'u qashtanii si gorsaan jira baraan gafa keetti. Sin dha'u makkam dubara kee dhiira akkam lafaa ka'een miti bar. Lafaa ka'een miti kan hunda sitti maaru. Dubbiseera waan baay'ee miti. Ati maa aarta sin dha'u jechuun boksiin miti no. Kuni bara akkanumatti malee boksii kamsidha. Fadhaa jechuun barbaadeeti. Narreebdu garuu akkaataan itti gaafannaa immoo ante eessayyuu talkas akkas ta'e dhufte maal inni kumna akkas ta'a. Sanumaa isinin jaagaa sanuma jaanii dubartiin. Teeroon argu. Argite? Kazan akkas argite? Wayii haara timaatima miti intin mucaa bashaa jedhu. Akkas jettee teeroo akkas amma ishee gabaabaa yoo taate amma fakkeenyaaf bashaatuun gabaabaa yoo taate. Ishi bakka nagaan buli jedheen akkas hammadha miti. Namni gabaabina isaa beekeetuma bikka harkumarras dubbisa jechuudha. Olii jatee as bira hin dhufu. Namni hundinuu dhaabbina isaa beeka. Fakkeenyaaf dhaabbina kiyya gabaabaa yoo ta'e akkuma dhaabbina kiyya manja'an ijoo. Akkam jechuun malee akkana jee rammaxxanee hanqa shaabbisii kenna akkas kiisingii maal akkas kiisingiidha moo maaf akkasitti? Ani akkasii dheera? Akkana jechuun akkanatti hammachuu. Akkas amma fakkeenyaaf kun amma
Wii maaki sinimo singalu bardubbiin baay'isuu kana naasak ayyaata barbaada. Woy hayyee game. Kun amma akkasii isheedhaa jennu kun. Annaaf garagaru akkaataa ati itti ibsitutu sirrii miti soofarra teessee ibsaa jirte jechuudha. Takkiin dhaabbadhuuti ibsi. Inni iddoo intini ila kun amma fakkeenyaaf akkasii miti. Akkasii wal gaafatamini. Akkanatti waliin gaafatarree. Baay'isin maali akkasitti wal gaafattuun akka akkas wal. Akkanatti. Akka? Akkanatti laa salaama. Inni dhiiraaf dhiira ka ati maaki ati bar dubartii. Dhiira moo laala akkanatti laa. Akkanaan yaadate kun akkam jirta nagee fayyaa. Ati maaliin inni baay'ee bar ila. Jaallan qabsootu akkasitti nagaa wal gaafate. Jaallan qabsoo waraanaaf deemantu akkasitti nagaa wal gaafata maaki. Hayyee bakka akkuma ta'etti nagee wal gaafatanii. An nagee bakka harga suuta jeetiin laa nama nagee gaafadha. Akkanatti akkana wal harkisan sanii hin danda'u. Akka kiyyatti ammoo nagee giseen nama gaafadhu namni kararra giseen harkee suutuma jeetuma maakii akkam nagee fayyaadha naan jira. Akkas hin jiru akkanni. Hin jiru an akkas na bira. Jechuun namni hundinuu akkaataa itti nama dubbisu qabaan akkasitti miti. Ay maaki dubbiin daftee siin galtu wanti fikirii faana wal qabatu kun dafee siin galu. Maalidha qixaatiin kenna? Bakka si galan hangali. Wanti yeroo baay'ee si arge maaki dhiifama naa godheeti wanti fikirii faana wal qabatu tokko wanti tokko dafee siin galaan jiru. Egaa barraachuu maal ni beektaa? Qabsootti hin guddadhe ijoollummaa kiyyarraa qabsoo malee wanni hunda fi naan gadu amma naan gaggaru. Qabsoon immoo tidaarii taaree qabsoon mucaa ta'a hin ta'u barri. Qabsoon xuruudha garuu achumaan immoo gara mangadii kee immoo fikiriis momokkori akkasumalee hin ta'u barri. Hayyee. Momokkori fikiriis momokkori. An fikirii online irratti hin beeku sanumaaf. Yaa'u. Lafarratti beektaa? Jechuu kiyya si galee inni jiraa miti lafarratti beektaa ilaale. Jechuun as biratti namarra teessee nama inni kabaja nama saniifuu akkam akkas jira. Egaa dhugumaan jechuun. Amma kun gaafa wal arginu sitti agarsiisaa ta'uu isaati miti kun. Asirratti miti gaafa wal arginu sitti agarsiisaa ta'uu isaati. Ni beektaa beekaatii. Okay. Nanti hiikitaatii kennatti. Haasa'an tabarraachuu. Aniyyuu foonaadha kun haasa'ansiisa. Ati miskiina barmaakki ko. Foonaadha. Atillee miskiina barraachuu. Foonaadha. Nani miti ati miskiina rabbi. Haati qoadu. Woy atillee wallahi miskiina akkuma dhalattee jirta bara miskiina. Kanumaaf bakka manaa sabi. Wallahi miskiina atiin gula. Blackboard bitu qofaa siyaafi baramma. Tirba qabsoo tokko na yaadachiiste. Wiira. Blackboard bitee shookii dibdee bicha na barsiisu siyaafi. Dararamti haadhuku. Aran bartaa anis akkuma keen ture. Dararamti dhugaa. Wanni hundi qabsoo sitti ta'e dararamti bara. Silaa anna dhuguu baattee barii. Ni kuttaa baru. Bakka ni bararta bara akka feestaalatti waanuma aannan dhuyduuf xiqqishoo dhaabbattee marii. Dhugaa isuma dhugaa. Gammaa mana miti. Gamana fiigdee roodaan jettu bara sirba qabsoo tokko ni yaadadhe. Kamaal jiru.
Garma udah. Wala na. Intin maqaa koo jira habilii kee irratti maqaa kootu jira moo? Ati maal tachi bara si garsiisi? Ani hin beeku hojii kun fiiga. Maal rakkoo qabaati ilma Oromootiin? Harratuun afaan na jira. Maal uummata Maal rakkoo qaba? maal Seenaa hojjedhuuti. Seenaa hojjedhu. seenaa akkamii? Seenaa ajaa'ibaa hojjedhu. Duu Akkam maal hojjettee duuta? waa tokko godhee duu Maaliif duuta? mangistii fa'aa arrabsu. Du'uun barbaachisaa miti. Mangistii arrabsu. Mangistii arrabsuun seenaa hojjetudha miti. Seenaa hojjedhu. Seenaa jechuun bara akkam ni beektaa? Mangistii arrabsu osoo hin ta'in seenaa adda addaatu jira. Seenaa waa hedduutu jira. Ogummaa adda addaatu jira. Nama dandeettii guddaa qabu. Dhuguma rabbii wallaahi. Isa immoo maali burjii kaliifaa nan deebise miti? Kun olaa kanan jeebar. Laalaan malaal. Sunii kana laa seenaa jechuun. Taada isaa kunoo kanaa caala seenaa maaltu jira amma morma keessa? Miidiyaa irratti akka ammalaa burjii kaliifaan akka Oromoo ta'e miidiyaa irratti dubbatamuu qabu. Kana jechuun immoo tattaafata keetiin akka malee tattaafattee Oromoo goonaan suuraan diyaasporaa littaafee jira jalatti. As keessa wayyuu kan koo. Maakii yeroo tokko as laqqasee dhufu yeroo tokko. Sittiin himne kisee bishaan dhugee dhufa jeetu mati himdha. Hayi ani uummata koonsoo bishaan dhugaa. Haayee deemtee. Uummata koon barbaadu. As laqqasee dhufu. Dhageenye jirra dhageenye. Hayi ko ijoollee kiyyattanii as laqqasee dhufa ishee yeroo tokko. Dhageenye jirra barraachuu. Hayi. Hayraachuu. Ay warri komanti ko wallahi nama kofarjis. ما وال شودنا مالي داسين كومنتي رتراچو اسلك اسيسي كاميرا نانجتن يرو ديم ننقب ما وال صوبنا كو ما كي اسلك اسو دمت No. Sooftii fitachuudhaaf arra funyaanna beelbeelaa jira si galee. Ani ma اسلك اسو اسلك اسو دمت Kita nangkatatu miti makianan cekan nangkatatu. Sin ada bama. Amma kana ratu wala dabna icho. Kana namni mo ena dabama. Guys push na goda. Dabta goda push goda. Adabbi garu bika adabbi rati gara wali lafu ninjuru sin ada. Akana wala agalu. Ma akana goti. Ma akas goti enjoyna. Anis gize na godin nis, okay? Akasi. Jora ko. Akasi. Guys, agesan miti. Gara wali. Agesan jirta namralle. Dabta goda miti kesa. Dabta pidan manni kenya dabta pidan imbe kamarayu dabta pi milena afurka. Maka kana kabada dema. Dabta pidan be kam na manni kenya. Akas ko. Hono wal kita jirra bar mana khiyan. Mana khiyan wal kita jirra hono la. Ma ani basakay. No, wal kita jirra hono wal kita jirra wal kita. Ani kumtak. Ai ana barabar hoji arkano jechan anti fakata. Wallahi.
Guys push godha. Manni keenya double tap idhaan akkuma beekamu. Manna gaagaraa ta'eera asitti tiktokeroonni yeroo wal argan. Ana. Si dabaree hin jira. Ay giftidha kun immoo giftidha. No gifti mi taaptaabin. Si dabaree. Funaadha kun taaptaabii na Ambar waan hin callisuufi malee yoon dubbadhi taaptaabii ajaa'ibaa kana kunoo nola. Ono sibira kunne. Ay tidha maaki funaadha kun malee manni koo double tap idhaan immoo. Gift. No. Maali kunoo kudhaan siif kennameera giftiin. Na bira giftiin homtuu nan hin kennamne. No si kennamee jira. Funaadha kun natti hin kennamne. Taaptaap godha obsaa kiyyaa akkam jirta naga qabda obboleessa ko jirta. Guys, Taaptaap godha. filaawarii 29 Akka manni shugguxidha. Kabachiisa. Mana shugguxidha. Kabachiisa amma. Taaptaap godha. Mana Trident Oromooti kabachiisa. Mana Trident Oromooti. Suuta gaa'if hin rukutin. Akkan si jalaan miidhamneef. Namicha kana.